ijoollee baay'een akkamitti appicha kaameraa ittiin ilaalan yookiin ittiin barbaadan argannaa yookiin akkamitti buufannaa warreen jettan jechuudha. Nama sin agarsiisa hanga dhumaatti na waliin tura. Akkasuma gaafii keessan ijoollee baay'een pilaastoorii hin ishee kanaadha. Pilaastoorii yoo hin qabaanne immoo googilii jechuudha. Googiliin jiraame bilbila keessan irra kanarraa irree itti barreessuu dandeessu. Googilii hin qabu bilbilli hunduuyyuu. Ani amma pilaastoorii irraa hin gadi buufadha jechuudha. Pilaastoorii kiyya bu'eetii jira gan ani isin agarsiisuudhaaf kan akkuma argaa jirtanii ideen kaameraa diiktoor appii jira kan akkanatti isinii dhufa. Kana lamaan keessaa ishee kanaadha. Kiyya gadi bu'ee waan jiruuf akkanatti ooppinan jecha sana akkuma argaa jirtanii ani gadi buufadheen jira. Akkanatti ragaltu jechuudha. Akkanatti warra galtaniin booda diiktoor interview kaamera kan jettu tana kan akkanatti gisee takka gadi caantu jechuudha. Kun tana akkanatti kan akkuma argaa jirtan magariisa godha jechuudha. Magariisa godha hin barbaada. Yeroo barbaadu kana kaameraan bakka jiru akkanatti shuntibeetillee ta'ee mana keessallee ta'ee akkanatti barbaada magariisa godha jechuudha. Amma kunoo mana keessa agarsiisan ግን እንጅሩ ዶ ጅራቴ ጤጤ iyyaa jechuudha. Sirriitti sagalee qaba indiimataa iniyya. Kanaafuu bakka injirremo kanumatti magariisa agarsiisa jechuudha. Akkaataa ittiin bartanii kan akkuma argaa jirtanii shuntibeetii keessallee akkasumas mana bakka shakkitan akkanatti ilaalattu jechuudha. Bilbiluma keessan amma sagaleen qabu kun bakka kaameraan jiru garuu iniyyaa diimaa agarsiisa ጤጤ jedha. Akkasitti bartu jechuudha. Egaa akkaataa ittiin gadi buufatan immoo haala salphaadhaan nama dhiibuu waan adda addaatti naqin jedhu akkuma gadi buufataniin waan ishee kan isinii fida. Egaa obboloota koo salphumatti kaameraa kana itti fayyadamtu jechuudha. Waan salphaadha akkuma argaa jirtanii. Warreen gaafii na gaafattanii gaafiin keessanii kana fakkaataa kanaafiyyuu itti fayyadamaa baay'ee gaariidha isiniin jedha. Ofii shakkitanii bakka isin sodaachisetti gaariidha jechuudha. Maaliif shakkii tokko malee kanaan mana keessa yeroo isaan mana hin jirre hin barbaadu. Garuu sagalee qaba, sirriitti sagalee qaba. Beeksanii gisee magariisa agarsiisu kana kaameraa argitaanan xiitti jedhee indiimataa iniyyaa jechuudha. Kanaafiyyuu bakka san akka jiru beektu jechuudha. Kanaaf obboloota koo seeraan gaafa ilaaltanii dhaggeeffattanii isiniif gala jedhee ilaala yaada. Liinkirree isiniif kaa'etan jira jechuudha. Jala kanatti liinkii kaduraa jalatti isinii kaa'een jira. Ijoollee baay'een deebistanii na gaafattanii yaa'u isiniin galle natti fakkaate. Amma immoo isiniif gala jedhee yaada. Kaamerichi kinoo asumarraa barreeffama tana fudhattanii jechuudha. Idiin kaameraa diiktoor kan jedhu tana ishee tana barreeffama isaatii jechuudha. Kun barreeffama isaa kana asirraa fudhattanii koppii godhattanii asumarraa achi dhaqxanii too gadi buufattu jechuudha. Isuma kana bifa kanaan isinii dhufa jechuudha. Kaameraachi kan kaameraa barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu asirraa barreeffama tanaan sarchi gootanii too dhaqxanii gadi buufattu. Bilbila keessan irraa hin dhabinaa. Bakka deemtanitti sin fayyada. Bakka of shakkitanitti kanaan fayyadamtu jechuudha. Egaa namoonni baay'een kana bilbila isaaniitti irraa hin dhabanii yoo tokko immoo warreen hin beekne akkaataa itti fayyadama hin beekne sirriitti isiniif gala jedhee yaada. Amma yaa'u sagaleen kiyyas gadi bu'u seeraan qasettanii dhaggeeffattanii itti fayyadamtu jechuudha. Egaa obboloota koo yeroo baay'ee beeksanii nuti keessattuu ijoollee baay'een beektanii kaameraa fi kaameraa ta'uu addan baafatanii waan hundatu kaameraa itti fakkaata jechuudha. Maaliidhaan adda baafattu? Kunoo kanaan adda baafattu jechuudha. Itti qabdanii ilaaltu. Amma kaawwee faayifaa akkasumas itti salaatii faa wantoota baay'eetu kaameraa fakkaataa jechuudha. Gin kaameraa ta'uu dhiisuusaa kanaan adda baafattu jechuudha. Akkasiniin jedha obboloota koo. Baay'een keessan na gaafattanii turtan gaafii akkana gaafii barreeffamaan illee asirraa viidiyoo okuni isiniif jechuudha. Warroota gaafii na gaafattanii fi akkasii
gadi buufattanii itti fayyadamuu dandeessuu siniin jedha. Waan salphaadha dhugaa dubbachuu fi waan xiqqumaayyuu ilaallan waan salphaadha jechuudha. Akkamitti gadi buufannaa maalirraa gadi buufannaa Play Store hin qabu. Play Store gaafa hin qabanne bilbilli keessan Google irraa download godhattu jechuudha. Bilbilli tokko hin qabu Play Store hin qabu. Amma bilbilli Huawei faa kanneen akkasii hin qabu jechuudha Play Store. Kanaafuu maalirraa gadi buufattu Google irraa gadi buufattu jechuudha. Google irratti search gootanii baay'ee isinii dhufe akka Play Store irratti tartiiban hunduu isinii dhufuun taane download kan jedhu san downloadidhaan gadi buufattu jechuudha. Akkasumas immoo warreen surmaa bilbila keessan irra hin jirre immoo itti caansifachuu dandeessu yookiin immoo Bluetooth-dhaan application dabarfachuu dandeessu. Namoota irraa irree ta'e warroota mana keessa jiran irree Bluetooth-dhaan application kana dabarfachuu dandeessu. Warreen bilbili keessan Play Store illee hin qabne jechuudha. Kan Google dhaba hin jiru bilbilli kamiyyuu jechuudha. Kanaafuu akkasitti fayyadamaa isiniin jedha. Wantoota biraatillee wantoota adda addaa wantoota beektanii ani fakkeenyaaf kaameraan kun ammallee injira. Kaameraa kana akkamitti bilbila keessanitti irratti illee akka hidhan amma fakkeenyaaf bilbilli keessan inifataanan akka intiniitti fuuldura isaa kanaan inifataanan namoonni tokko araboonni takka miqanyaan beektanii kaameraallee isin ilaaluudha bilbiluma keessan irratti illee warri hidhan hidhamuu hin danda'a jechuudha. Isarree isinifan fida. Akkaataa ittiin ofirraa dileetii gootanii bilbila keessan irratti amma fakkeenyaaf kilaasii faa gaafa galtanii kaameraan kilaasii keessan hin jiru bilbila keessan irratti kan xalafametu jira jechuudha. Xiqqaatteetifti bilbilli fuulduraanii ishiin maalidha Wi-Fi-dhaan wal qabattee isin irratti akka Bluetooth-itti mul'atti jechuudha. Bluetooth-dhaan akka Bluetooth-itti bilbila keessan irratti jira jechuudha. Isallee laaltanii bilbili keessa fuuldura isaatiin hin ifa'oo ta'e ibsaa akka billichi kan jedhu wayii viidiyoo biraati irratti barbaade isiniif fida. Isammoo settingii keessa seentanii ofirraa dileetii gootu jechuudha. Kan isinirratti xalafamee jiru san Wi-Fi fi Wi-Fi irratti xalafamaa. Wi-Fi immoo waan fayyadamtaniif kaameraan immoo bilbila keessan irratti kaameraan xiqqaattee bilbila keessan irratti mul'atti jechuudha. Kaameraanis akkasittis hin danda'ama. Isin irratti xalafuu araboonni tokko hin jiru beektanii miqqanyoonni an akkasitillee akkaataa ofirraa dileetii ittiin gootanii bilbila keessan irratti mul'ata yoo ta'e settingii keessa galtanii akkaataa ittiin ofirraa dileet gootan isiniif fida. Hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Egaa like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warreen gaafii biraas ta'uu qabaatan immoo na gaafachuu dandeessu. Hanga danda'utti isiniif deebisaa isiniif qooda isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa na jajjabeessaa like keessaniin isiniin jechuun jaalladha. Galatoomaa. Egaa kaameraan tun immoo isin fayyaddi bakka deemtan hundatti isin fayyaddi waan ta'eef sirriitti fayyadamaa seeranii sagalee kiyya kana immoo seeran dhaggeeffadha. Hanga dhumaas dhaggeeffachuu baattanii gimmaasha bakka akkaataa ittiin buufattan anillee muddamaan yeroo baay'ee biizii waan ta'uuf kan dafee waan naasa'uu fi isinii galuu dhiisuu danda'a sagalee kiyya irratti. Yaa'u isiniif gala jedheen jaada amma ta'e parsantii 100 keessa parsantii 50 isiniif gala jedheetiin jaada. Naga isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadha. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti nagaan naa tura.